Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti.
dhimma waraana bilisummaa Oromoo ilaallatuuf. Karoora waliigalaa tarsiimoo waraana fi siviilii ajajaa yookiin hooggansa jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaatiin hojiilee ifatti dhimmoota waliigalaa kan namoomaa hariiroo siviilii kan biyya keessoo fi biyya alaa gurmaa'insa caasaa gita hojii fi itti gaafatamummaa waraana bilisummaa Oromoo qabu raggaasise keessa mata duree 16 jalatti qabiyyee muraasa dhimmoota adda addaa yookiin haalota wal hin fakkaanne yookiin ergaa garagaraa dabarsan. Waa'ee muraasa damee waraana bilisummaa Oromoo idilee duraanii turtii yeroo idilee addaa qoqqoodama hojii waraana bilisummaa Oromoo idilee duraanii fi waa'ee jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ifatti ibsan bu'uura akkaataa barbaachisummaa fi qabiyyeen mata duree haala yerootiin wal simanidha. Mata duree jalatti qabiyyeen isaanii hubannoo bu'uura dhimmoota wal falmisiisoo fi sababa maqaa waraana bilisummaa Oromoo yakkootni sukkaneessan raawwatamaa turan muraasa hawaasa yakkoota shororkeessummaa garagaraa diinotni mooraa abdii walabummaa qindeessanii ofii raawwatan waraana bilisummaa Oromoo gaafatamummaa fudhachiisan wal qabatan hordofee saba himaalee garagaraatiin gabaafaman qaamota haqa yookiin dhugaa baruuf fedhii qabaniif hawaasa yakkoota shororkeessummaa garagaraa diinotni mooraa abdii walabummaa qindeessanii ofii raawwatanii waraana bilisummaa Oromoo gaafatamummaa fudhachiisan wal qabatan hordofee sabaa himaalee garagaraatiin gaafatamaan qaamota haqaa yookiin dhugaa baruuf fedhii qabnii fi ka'umsa iyyaafannaa isaaniitiif dhaabbii jalqabaa muraasa qabiyyeen isaanii haalota nageenya waaraa waliigalaa guutummaa guututti boora'ee sadarkaa baay'ee akkaan yaaddessaa irra gahee jiru hordofee bakka maratti murni bulchiinsa Itoophiyaa gaafatama alkallattiin waraana bilisummaa Oromoo fudhachiisu hordofee ajandaa wal falmisiisaa sadarkaa addunyaatti ta'anii jiraniif wal qabatee ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo muraasa calqabsiisan ibsa waliigalaa yookiin duuchatti gurmaa'insa caasaa idilee ifatti damee waraana bilisummaa Oromoo duraanii jalatti maqaa ajajoota fi qondaalota waraana bilisummaa Oromoo duraanii ibsuun seenduubee waliigalaa ibsuun barbaachisaa ta'e waan mul'ateef miseensonni waraana bilisummaa Oromoo idilee duraanii maqaan isaanii tarreeffame kallattiinis ta'e alkallattiin gurmaa'insa caasaa jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo ifatti keessa akka hin jirre ergaa dabarsina. Akkasumas mata duree ibsa turtii yeroo idilee addaa jalatti ibsaman karoora waliigalaa murni kun qindeesse kan ibsuudha malee facaatii yookiin tokkeen qaamota qindoomina humnoota yakka idilee yakka shororkeessummaa sabtojii garagaraa hawaasa siviilii irratti raawwatan akkasumas humnoota garagaraa koonyaalee Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo idilee fakkaatanii sososo'aa yakka nageenya waaraa waliigalaa booressan ibsuu miti. Ajaja hookin hooggansi jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa turtii yeroo idilee addaa keessatti miseensonnii fi deeggartoonni abaa'oo mooraa qabsoo bilisummaa ala jiran addatti tinnisa garagaraa gumaachaniif galata galchuu fi kabaja isaaniif qabu dhaammatee rogeeyyii sabquunnamtii hawaasaa irrattii fi hayyoota yookiin qabsaa'ota siviilii dhaabbilee garagaraa keessa jirtan yakka maqaa waraana bilisummaa Oromoo dalagaman maqaa balleessii lafa nuti hin jirretti diinni nurratti qindeesse yookiin propagaandaa hojjetaa jiru yookiin ture nurraa qolattan abukaatoo nuuf taatan galanni keessan bilisummaa uummata Oromoo haa ta'u. Hawaasa Oromoo kallattiinis ta'ee alkallattiin ifatti hin taanen dhiyeessii barbaachisaa fi deeggarsa waliigalaa nuuf gumaachaa turtan ilmaan Oromoo murna maafiyaa kanaan adamsamaa kaan ammoo bobaa isaa jala teessanii odeeffannoo istiraateejii nuuf qoodaa turtan galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qaamota seera dhorkaa nageenya waaraa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo akka mirkanaa'uuf tooftaa fi tarsiimoo waraana bilisummaa Oromoo mirkaneessitan aarsaa isin baaftan olaantummaan abdii walabummaatiif haa oolu. Haroo lakkuu ifaa to'ataa hojjimaata waliigalaa fi gargaaraa barreessaa jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa.
bahe daggalaan jira diddaa gabrummaatiif muradhee gara goota wajjin bahe kuffisaa jira harmeetu na yaadin hidhadhuu gara qabsoodhaaf hin bahe daggalaan jira diddaa gabrummaatiif muradhee gara goota wajjin bahe kuffisaa jira harmeetu na yaadin hidhadhuu gara firaa koo na yaadin hidhadhuu gara guyyaa gammachuudha fi walaa garra rorroo gabrummatiin jireenya kakoo buqqaamsee haadhaa fi abbaa koo isin bira na fageessee qabsaa'uttiin jira nu milkaa'eetiin dhufaa gadaa bilisummaa fuuldurri keenya nu ifaa milkaa'eetiin dhufaa fuuldurri koo ifaa ammas na yaadina eebbaan na hordofaa qabsaan yoo kufe qabsoon itti fufaa bakka jirtan maraa qomoo ka'ii lafaa qabsaan yoo kufe qabsoon itti fufaa bakka jirtan maraa qomoo ka'ii lafaa qarree ka'ii lafaa qeerroo ka'ii lafaa qomoo ka'ii lafaa woboo ka'ii lafaa qabsoodhaaf hin bahe daggalaan jira diddaa gabrummaatiif muradhee gara goota wajjin bahe kuffisaa jira harmeetu na yaadin hidhadhuu gara qabsoodhaaf hin bahe daggalaan jira diddaa gabrummaatiif muradhee gara goota wajjin bahe kuffisaa jira harmeetu na yaadin hidhadhuu gara firaa koo na yaadin hidhadhuu gara guyyaa gammachuudha fi walaa garra